Nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u maastii kaasuu shoo akkam jirtan nagaa keessa fayyuma nuuf jirtan nutis nagaa jirraa galanni waaqaaf haa ta'u kan isin ga'e naguma keenya fayyuma keenya jirraa sinoo akkam jirtu jajjabaattuu bakka jirtanitti nageenyi keenya qilleensarraa sinaa ga'uu isiniin jenna kan biyya keessas biyya hambaa jirtan ta'ee bakka jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u nuti jirraa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko siyyaanne baay'ee siyyaanne. Egaa erga viidiyoo hojjechuu dhiisnee torbee sadiif deema jechuudha. Baatii sadii torbee sadii jechuudha baatii miti. Innaa baay'ee siyyaannee jirra dhugaa nutis bannee jirra. Baay'een keessan gara keessatiin maal taatanii bagdanii maal baluun dubbattanii viidiyoon hojjettanii maal taatanii akkasuma immoo YouTube keessas innis jalaa tabalashee immoo maal taatan bakka waan baay'ee nuun jettanii jirtanii gara keessatiin jechuudhaan beektanii warroonni gara teelegiraamii waasaapbii mo'anna dubbistanii innaa kinoo isinii dhufnee jirra dhufeen jira jechuudha bakkoota dhufee kaasuun immoo hin jiru anuma bichaadha galata waaqa kaasuunis immoo guyyaa waaqayyo jedhee nufaa kanaaf egaa kaasuun illee immoo jidduu keenyatti dhufee viidiyoo akka wajjin hojjennu abdiin qaba. Egaa sababiin nuti banneef jechuudha sagalee isinitti dheeressuun barbaadu xiqqeessee isinii waraabuu barbaada. Sababiin nuti banneef maal seetanii egaa xiqqoo rakkoon nu mudate nama ta'e kan irra kan hin jiru jechuudha. Lafa kanarratti namni kan irra kan hin jiru kan irra kan egaa namaayyuu miti. Egaa rakkoo san immoo waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa akkuma dhufeetti immoo waaqayyo nuuf qalalchee rakkoonis furmaata argate. Innaa kanaaf kan banneef jechuudha sababiin banneef kana jechuun ani garuu nan jira kaasutu cinaa koo hin jirre. Egaa kaasuunis sababiin cinaa koo hin jirreef ammoo egaa rakkinarraa kan ka'e kaasuun xiqqoo nu biraa deemee ture. Egaa anaa fi mucaa kiyya qofatu jira. Nutis immoo xiqqoodhaaf deebinee egaa kaasuunis immoo yoo waaqayyo jedhe hin deebi'a. Deebi'ee immoo viidiyoo akka wajjin hojjennu abdii qabnaa isiniin jedha. Akkasuma egaa sababiin nuti banne maal seetanii obboleewwan koo dhugaa dubbachuun baay'ee tokko ulfaata. Kana jechuun ni ulfaata jechuudha. Maal akka jedhu kan isiniin jedhu hin beekamu. Egaa gizee kana dhugaa yeroo baay'ee ulfaata keessa waan jirruuf waan hundumtuu ulfaata ta'ee beektu gizeen hundumtuu waan hunduu ulfaata ta'ee bakka wanni kana jedhamee namaaf qallalu tokko hin jiru inni ulfaata hundumtuu. Egaa waaqayyo immoo galanni isaaf haa ta'u waan hundaayyuu kan namatti kabbadummoo waaqayyo hunda namaaf qallalchaa beektu yoo gara waaqatti deebi'an waaqayyo waan hunda namaa qallalchi garuu nama kanaa jedhanii nama yookiin nama yaada tokko namaa mari'achuu bakka yookiin rakkina kee namatti himachuurra waaqatti himachuutu jaala. Egaa inni immoo waan hundaa nuuf qallalche. Maal seetanii kaasuun eessa jira isiniin jedhu kana jechuun ulfaata kaasuun eessa jira isiniin jechuuf warri naan jettan maa baddanii warri naan jettan egaa kaasuun yeroo xiqqoodhaaf hi'amee ture. Kaasuu bichaa miti maatiin isaatis jechuudha. Aga anaa fi mucaa isaa naa fi ba'utti. Egaa maaliif hi'amee seetanii obbolaa kaasutu jira. Obboleessa kaasuu yookiin biraazarii isaati tu jira jechuudha. Obbolaa kaasuu isaatu hin beektu. Ifuudhee isiniin jedha kaa dubartii fuudhe mucayyoo wayii fidatee dhufe. Eessatti dhufa mana keenyatti fidee dhufe. Mucayyoon egaa barattuu miti barumsa fittee biyya alaa deemuuf biyya arabaa deemuuf jechuudha. Biyya arabaa deemuuf piroosesii hundumaa guutte ginsi yoo isin baranne paaspoortii qabdi. Kanaaf amma mucaan akka nama kamuu wal jaalatanii turanii wal jaalatanii egaa mucaan nutti fidatee nu bira tureeni. Nutti fidate sun dura gara biraa ture jechuudha. Torbee tokkoof gara biraa mana kiraa fudhatee taa'ee barata mucaan digariidha. Kazaa bakka mucaan baratutti birattee turtee guyyaa kaanitti nu bira dhufe jechuudha. Nu bira fidanii dhufanii egaa nu bira bubbulanii dhawoo jira mucayyoon amma. Kaatee nu jalaa bushurraa nu jalaa bushurraa nu jalaa badde. Salphina kan namaa baasa akkuma ayyuun badde sana ayyuun isaa iddoo firaankii goof badde tun immoo firaankii sanillee hin beektu. Jechuun miidiyaa fayyadamu
tiiktookii fayyadamtu malee yuutuubii minamni fayyadamtu garuu waa'ee kana biraanki minamina hin beekan jechuudha. Innaa kanaaf nu jalaa baddee eessa baddare mana warra kaasu kan itti gaafatamu eenyuraalee kaasu. Innaa sababa kanaaf bakka kaasuun gaafa ofisirratti fasinii godhaa sababiin ishiin baddeefi. Innaa kanaaf xiqqoo kaasuun maatii obboleessuma fa'aa wajjin jiranii kanaaf xiqqoo gara mana yaatitti achi seenanii rafti fa'achuuf amma biyya keenyatti akka keenyatti bakka hojii baadiyyaatti illee sirriitti hojiidha makaala jechuun amma hin beektanii baadiyyaatti beekalaa hiduu garbuu hiduu waan hundaa hidu garuu kaasuun ammoo hojii biraattis cinaatti waan hojjetuuf garuu hojii isaa hiiseetu makaa itti ta'aa jira. Innaa kanaaf immoo sappiraayizii amma gaafa kaasuun bahe jechuun har'a hin baha kaasuu shuurii har'a hin baha. Mucaasaa qallaala ayyaanne baay'ee ni amne jechuun kan isaan guyyaa meeqaa baay'ee miti. Innaa kanaaf viidiyoo lammataa wajjin hojjenna kaasuu wajjin waaqayyo jedhee sababni nuti banne kanaaf isiniin jira. Egaa mushurraa sun jalaa badee seerri immoo egaa mushurrittiin kan ofte mucaan buteetii miti ofishiitii fe'ee ishiitii kaatee eessaa ofte Adaamaa kaatee bakka nuti jirrutti uftee jennaan mucaan erga uftee jedhe mucaan fe'ii fuu'ichaan qabu ammatti kazaa erga ishiin uftee jedheetu mucaan fuudhee ofitti qabee duraanis ol beeku addisii miti jechuudha mucayyoon addisii miti. Duraanis ol beekuu bira bultii maal jetti bakka ol beekan duraasisi kanaaf immoo bakka amma rakkina dubartii beektu tokko har'a dhiira bira bultee bormoo dhiira biraa iftaan immoo akkasii qayyaruu barbaaddi dubartoonni gizee kana hundaa miti jechuudha. Tokko hin jiran baalageewwani inni akkasii hin jira. Kanaaf sababbi mana keenya badde waan ta'eef nuti isin agarre sababa ishiin badde mana keenya baddeef immoo seerri nu gaafate. Innaa maseeras immoo iyyuu waan hundumaayyuu egaa kaasuun xumuratee jira. Sababbiin nuti baddee hin beeknu kan fide muchaadha jaartitti jedhee nuti fide egaa kanaaf isiniin jira. Egaa kanarraa kanaaf immoo nuti naguma jirraa galataa waaqayyo isin akkam nuuf jirtanii baay'ee siyyaannee kanaaf banne viidiyoo keenya sabskiraabii nu godhaa yuutuubiin keenya xiqqoo rakkina nu jalaa uummate innaa sabskiraabii nuuf godhaayi. Share nu godhaa laayikii nu godhaa jajjabeessa isin jenna aduun laayikiin goon hin jammarina viidiyoo egaa viidiyoon keenya viyuun keenya baay'ee tokko gabbue egaa dhugaa dubbachuudhaaf mee warri viidiyoo jechuun viidiyoon keenya rakkina bu'atee jira dhugaa dubbachuudha warra yuutuubaroota beekamoo gaafannaan yuutuubaroonni waa tokko afaan takka namatti dubbachuuf kanfaltii nama gaafatu jechuudha. Kanfaltii nama gaafatu dhugaa mee dogongora kan yuutuubii kanaa natti jedhee nama meeqa gaafannaan na diddan. Yookiin kun kuma dhibba kaffali garuu yookiin viidiyoon kun yuutuubii keenya sirreeffamaa yookiin sirreeffamu ta'a. Innaa kanaaf isiniin jira kanaaf sagalee isin baay'isu viidiyoo ufuun immoo walitti deeminaa waazeemaa gannaatis faga geessan hordoftoonni amantaa kiristaanaa isiniin jira egaa viidiyoon walitti deebinaa chaawu.